Jirra jirtu hin ta'u kun abbo akkasitiin karaa sirraan karaa harka bitaa jennaan. Jirra jirtu hin ta'u kunis jirra jirtu. Jirra jirtu kabajamtoonni hordoftoonni maatii wal lammishootu alaamanni sa'aanamni maatiin waatiin nagaya baga nagaatata jecha har'a maal takkas mirqaansee maal takkas godha akkanaan hin jenne abdiin qabaa na of kolchaa isin jechuun barbaada kan akkas na mirqaansee yookiin immoo kan akkas na gammachiisee kaleessa jechuunis guyyaa qidaamee yookiin gaafa Juun 11 YouTubein kiyya lammishootuubiin miseensa YouTubeii yookiin immoo YouTube partner programii ta'ee naa fudhatame yookiin immoo YouTubein kiyya monetize guyyaatti ta'e waan ta'eef gammachuu guddaan qaba kanatu as na baase jechuudha kanaaf guddaa galatoomaa jechuun barbaada gammachuu kiyya duuba immoo sintu jira waan ta'eef otoo sinna jajjabeessine otoo sinna duuban dhaabbanne har'a guyyaa gammachuu kana arguu hin danda'u waan ta'eef sin galateeffachuufan as ba'e jechuudha kanaafuu gabaabumatti viidiyoon har'aa viidiyoo ittiin galata galchudha jechuudha waaqaaf akkasumas namoota na duuba dhaabbate hundaaf guyyaa ittiin galata galchudha egaa akkas ture gaafa Juun kudhanii dura YouTubein kiyya subscriberii kuma tokkollee naa guute ture kana jechuun naannoo 1.3 keerra gahee ture garuu watch hourin kiyya haga Juun 10 itti naannoo sa'aatii 4,000 naan guunne waan ta'eef YouTubeii kiyya monetize gochiifachuu hin dandeenyen ture asumaan namoonni YouTubein kee akkam ta'e birriirra argachaa jirta maalirra geesse akkam taate warnaan jechaa turtan asumaan illee akka deebii argattan jechuun barbaada haga Juun 10 itti homtuu hin jiru jechuudha yookiin immoo kanfaltii waa tokkollee irraa argachaa turre jechuudha garuu gaafa Juun 10 naannoo sa'aatii 10tti sa'aatii 4,000 gaafan guutu akkuma isin jedhe silaa subscriberin kiyya 1,000 darbee ture gaafa sa'aatiin kiyya watch hourin kiyya 4,000 darbu YouTubein baga gammaddee YouTubeii kee monetize gochiifachuu ni dandeessa naan jedhee message na ergennaan sanaan booda monetize gochiifachuuf foormi yookiin immoo unka narraa barbaadamu guutuu eegalachuudha kanaaf batanii apply now for monetization jettu gaafan argu gammachuu guddaatiin kili karattan go'ee jechuudha deemeen irratti cuqaaseen sanaan booda monetization processii eegale sanaan booda steppii sadii qaba ture steppii inni jalqaba agreementii YouTubeii fudhachuu ture yookiin accept gochuu ture sana acceptin godhe sanaan booda steppii lammaffaan darbe steppii lammaffaan immoo yoo accountii Google AdSense qabaanne accountii sana bakkatti YouTubeii keenya walitti nudha yoo immoo Google AdSense accountiin qabaanne immoo bakkatti Google AdSense accountii nu banudha jechuudha Google AdSense jechuun dhaabbata Google keessaa isa tokko ta'e gaafa nuti YouTube irratti waa hojjennu dhaabbanni kanfaltii nu kanfalu dhaabbata Google AdSense jechuudha kanaaf accountiin Google AdSense nu barbaachisa jechuudha kanaaf dheengaddaa gaafa jimaata galgala naannoo sa'aatii 10tti ergan accountii Google AdSenseif foormii yookiin kanarraa barbaachisu hunda guuteen galee sanaan booda buleessa yookiin immoo qidaamee naannoo sa'aatii 2tti maannaan jedha you have successfully linked an AdSense account yookiin immoo accountiin haaraa siif baname YouTube kee waliin walitti hidhameera naan jedhee message akkasii naaf erge sanaan booda step inni itti aanu bakkatti YouTubein keenya review ta'udha jechuudha yookiin immoo step itti YouTubein keenya review ta'u jechuudha kana jechuun dhaabbanni YouTubeii namoota YouTubeii review godhan ni qaba kan seera YouTubein baase waliin kan wal dhiitu yookiin immoo wanta YouTubein barbaadu nama hojjetuu fi nama hojjenne kan adda baasu yookiin immoo kan check godhu namni hin jira jechuudha sanaaf YouTubein keenya gamaggamama jechuudha gamaggamamee nu deebi'uuf yookiin immoo gamaggamamee deebii nu deebisuuf hagajee tokko akka turu beekamaadha revieweran yookiin immoo warri dhaabbanni YouTubeii gamaggamtoonni suni YouTubeii keenya ilaalaniiti deebii lama keessaa deebii tokko nu deebisu jechuudha yookiin YouTubein kee fudhatameera YouTube partner programii ta'e congratulations jedhu yookiin immoo deebiin lammaffaan immoo reject taatetta yookiin immoo YouTubein sin fudhanne jedhu jechuudha kan reject taanu yoo viidiyoo seera YouTubeii wal dhiitu yoo gadhiisne reject nu godhachuudha akka isaan reject nan goone nan beekan ture maal jennaan waa YouTubein hin feene yookiin immoo waa YouTubein hin barbaanne yookiin immoo wanta seera YouTubein baase wal dhiitan viidiyoo akkasii waan hin gadhiisneef akka isaan narraa fudhatan nan beeka hagajee tokkotti eegina waan naan jedhaniif hagajee tokkotti eeguun eegala jechuudha garuu dubbiin akkasiin turre kaleessa naannoo sa'aatii 2tti erga review ta'uu eegaleera naan jedhanii booda naannoo sa'aatii 7tti gaafan deebi'ee emailii kiyya seenee ilaalu congratulations baga gammaddee kanaan booda miseensa YouTubeii taate YouTubeii keerraati yookiin immoo viidiyoo keerraa galii argachuu ni dandeessa kan jedhu message akkasii naa gahe jechuudha akkuma san argeen ariifadheen gara YouTubeii kiyyaa seenee mallee gaafa YouTubeii kiyya seenullee message wal fakkaatan congratulations jedhu na qaqqabeera jechuudha achirraati you are now YouTube partner program
waan jedhuun argee baay'een gammade kan na gammachiise akkuma isinitti hime monetize ta'uu isaa qofa otoo hin taane yookiin immoo miseensa YouTube partner programii ta'ee fudhatamuu qofa otoo hin taane sa'aatii 5 gidduutti deebiin sun naaf deebi'uun yookiin immoo review ta'ee naa deebi'uun akkan gammadu na taasise jechuudha. Kanaaf gammachuu kana duuba immoo isintu jira waan ta'eef isiniin galateeffachuun dirqama waan ta'eefan as ba'e jechuudha. Maal jennaan otoo isin hin jiraanne otoo isin like naan goone otoo isin YouTube kiyya naan laalle otoo isin YouTube kiyya subscribe naan goone ta'ee otoo sa'aatii 1000 arganne ta'ee otoo subscriberii 1000 hin arganne ta'ee har'a guyyaan gammachuu kun hin jirtu yookiin immoo akkatti gammadee viidiyoo kana hojjechuuf hin dirqamuun ture jechuudha. Kanaaf ani egaa isin galateeffachuu waan hin barbaadeef as ba'e jechuudha. Kana duraanii waan guddaa hojjedheera jedhee hin yaadu garuu waan xiqqoo ani qabadhee dhufaa ture kana narraa fudhattanii subscribe naa gootanii sa'aatii sinnaa ilaalta walitti qabamtee walitti coramtee sa'aatii 1000 guuttee jechuudha. Har'a guyyaa gammachuu kana ani arguu danda'e jechuudha. Kanaaf hundi keessan warri na bira dhaabbattan yaadaanis haa ta'u waan dandeessanii warri na bira dhaabbattan kana dabalii kana hir'isii otoo akkas gootee otoo akkas immoo gochuu dhiistee jettanii yaada adda addaa naa kennaa turtanii guddaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Galanni kiyya guddaadha. Ammallee gara fuulduraatti illee viidiyoo adda addaa viidiyoo barsiisoo ta'an qabadhee nan dhiyaadha. Kan dura waan xiqqoo jedheen na bira dhaabbattaniittu kana booda immoo waan guddaa nan hojjedha jedheen abdii godha. Kanaaf isinillee deeggarsa keessan na biraan hambisiina ammallee na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa jechuun barbaada. Asumaan namoonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan immoo lammishoo tuubii kana subscribe gootanii akka miseensa taatanii na bira dhaabbattan jechuun barbaada. Asumaan ergaa tokko dabarfachuun barbaada. Ergaan kunis namoota YouTube hojjechuuf fedhii qabdan akkasumas immoo namoota YouTube channelii mataa keessanii banattanii garuu YouTubein keessan monetize hin taaneefan yaada ta'uu qaba. Akkuma beekamu subscriberii yookiin immoo maamila nama 1000 argannee akkasumas watch hourii sa'aatii 1000 argannee YouTube keenya monetize gochiifachuuf xiqqoo ulfaachuu ni danda'a. Kanaaf otoo abdiin kutiin cichitanii itti jabaattanii itti cimtanii otoo duubatti hin deebiin viidiyoo irra deddeebitanii gagadhiisuutiin sa'aatii kanas subscriberii kanas akka guuttattan jechuun barbaada. Ammallee hirmaannaan uummata keenya hirmaannaan Oromoo YouTube irraa baay'ee gadaanaadha. YouTube itti haa makamnu haa hojjennu itti haa jijjiiramnu jechuun barbaada. Akkuma beekamu viidiyoo akkamitti akka YouTube bannu akkamittiin akka sirreeffamu yookiin settingii YouTube illee sirreessinu viidiyoo 10 ol qabadhee dhiyaadheen ture. Namoonni san ilaalarree duubatti deebitanii viidiyoo sana ilaaluutiin YouTube mataa keessanii akka banattan jechuun barbaada. Kana boodallee yookiin immoo gara fuulduraatti illee viidiyoo YouTube channelii waliin wal qabatan akkamitti akka fayyadamnu akkamittiin akka monetize gochisiisnu fi sirreeffamoota isaa waliin viidiyoo adda addaa qabadhee isiniin dhiyaachuuf waadaa isiniif seenachuudha. Akkana hordoftan akkana bira dhaabbattan jechuun barbaada. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Haga viidiyoo itti aanuun wal arginutti nagaan naaf turaa jechuun barbaada. Horaa bulaa deebanaa.